Akkuma dubbiin sagalee Waaqayyoo hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 32 irratti dubbatu. Namoonni amanan hundinuu warra garaa tokkoo fi yaada tokkoo turan. Isaan keessaa tokko illee qabeenya ofii qaban tureen kan kooti hin jenne. Qabeenyi isaanii kan walii isaanii ture jedhee dubbatu. Har'as dubbiin sagalee Waaqayyoo hojiirra jira. Dubbiin sagalee Waaqayyoo yoomuu hojii dhaabeen beeku. Koottaa kaa dubbii sagalee Waaqayyoo wajjin hojjenna. Gargaarsa obboleessa keenya Kuusaa Dastaa magaalaa Mandii miidhama irra ga'e qaama miidhamaa irra ga'eetiif gargaarsa torbee kana keessa walitti qabuuf jennu koottaa viidiyoo chaalenjii kana hojjedha. Koottaa maallaqa keessaniin obboleessa keessan bukkee dhaabbadha. Koottaa yaada fi beekumsa keessaniin obboleessa keessan bukkee dhaabbadha. Namni obboleessa keenya bukkee dhaabbatu nama Waaqayyo bukkee dhaabbatudha. Namni obboleessa keenya gargaaru nama Waaqayyo gargaarudha. Namni obboleessa keenya siif jira jedhuun nama Waaqayyo siif jira jedhuunidha.